Harka fuuna kam jirtu daawwattoota keenya kun Oduu afaan Oromoo TV ESAT irraa isiniif darbuudha Angalaan Tarreessaati. Abbaan alangaa mormii Dr. Mararaa Guddinaa irratti deebii mana murtiif dhiyeesse. Dr. Mararaa Guddinaa yakka shororkeessummaa abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa ittiin isaan himate mormuun deebii dhiyeeffachuun isaanii ni yaadatama. Dr. Mararaa Guddinaa mormii isaanii kanaan Dr. Biraanuu Naggaa fi obbo Jawaar Mohammad wajjin himatamuu hin qabu jechuun himannaan isaanii adda bahee akka ilaalamu gaafataniiru. Abbaan alangaa garuu galmaa fi kaayyoo tokko waan qabaniif himannaan isaanii adda bahuu hin qabu jechuun deebii kenneera. Dr. Mararaa Guddinaa labsii yeroo hatattamaa hin darbine jedhanii mormanis abbaan alangaa garuu labsii yeroo hatattamaa darban ittiin jedhee mormeera. Manni murtichaa mormii garee lamaanuu qorachuun murtii kennuuf camsa 25/2009tti beellameera. Hoogganaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ji'oota muraasan dura affeerraa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa irratti hirmaachuun gara biyyaatti wayita deebi'an loltoota mootummaan qabaman hidhamuun isaanii ni yaadatama. Abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Mararaa Guddinaa Profeesar Biraanuu Naggaa wajjin wal arganiiru jechuun himateera. Kana malees mormii uummataa Oromoo waggaa tokko ol ture wajjin walitti dhufeenya qabu ittiin jedheera. Dr. Mararaa Guddinaa mormii dhiyeenya dhiyeeffataniin mormii uummataa fi naannichatti dhabamu tasgabbiitiif an itti gaafatamuu hin qabu jedhaniiru. Paarlaamaan gamtaa Awurooppaa hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa akka isa yaaddessee himaa kan ture yoo ta'u, dhaabbanni Human Rights Watch gama isaatiin himannaa isaan irratti dhiyaate kun ergama siyaasaa qaba jechuun Dr. Mararaan akka gadhiifaman gaafachuun ni yaadatama. Kuusaan maallaqa sharafa alaa kaffaltii meeshaalee ji'oota 2 hanga 3 gidduutti gara biyyaa galaniif kaffaluuf kan dandeessisu qofti akka jiru baankiin biyyaalessaa mirkaneesse. Daldaltoonni meeshaalee biyyoota alaatii bitanii galchan rakkoo sharafa alaa biyyattii mudatee wajjin wal qabatee sharafa alaa argachuuf hanga ji'oota 6 dabaree eegaa akka jiran himaniiru. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Takilwal Dhanaafuu dhimma kana ilaalchisuun gabaasa raawwii ji'oota 9 mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessaniiru. Kuusaan sharafa maallaqa alaa yeroo ammaa jiru baasii meeshaalee ji'oota 2 hanga 3 gidduutti gara biyya keessaa galaniif kaffaluuf kan dandeessisu qofa akka ta'e obbo Takilwal dubbataniiru. Baasii fi galiin daldala Itoophiyaa kan wal hin simne waan ta'eef qaala'insi sharafa biyya alaa akka mudatuuf sababa akka ta'e himameera. Biyyattiin ji'oota 9 darban oomishaalee gara alaatti ergitarraa galii daalaara biiliyoona 2 qofa kan argatte yoo ta'u, oomishaalee gara biyya keessaa galaniif immoo daalaara biiliyoona 11.5 baasii akka ta'e miidiyaalee mootummaa gabaasaniiru. Ji'oota 6 darban lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan daalaara biiliyoona 2.4 gara biyyaatti erguun sharafa biyya alaa akka argamsiisan ragaan baankii biyyaalessaa ni mul'isa. Baankiin addunyaa fi dhaabbileen faayinaansii addunyaa Itoophiyaa hanqina sharafa alaa furuuf imaammata dinagdee fooyyessuun humna bittaa birriin daalaaraa wajjin qabu akka hir'istu gorsaa turaniiru. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa garuu yaadni kun faayidaa isaa caalaa miidhaa qaba jechuun akka hin fudhanne beeksisaniiru. Murtii bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp baajeta gargaarsa biyyoota alaaf kennamu hir'isuuf dhiyeenya murteessii Itoophiyaa adda durummaan akka miidhu gabaafame. Bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp baajeta bara 2017-2018 torbee kana keessa dhiyeesseen maallaqni gargaarsa biyyoota alaaf kennamu waliigalatti 31 akka hir'ise gaazexaan East African jedhamu gabaaseera. Tarkaanfii mootummaan Ameerikaa gargaarsa maallaqa biyyoota alaaf kennu hir'isuuf fudhate kanaan Itoophiyaa fi Ugandaan adda durummaan akka miidhaman gabaafameera. Mootummaan Itoophiyaa karoora baajeta Ameerikaa itti aanu kanaan gargaarsa daalaara biiliyoona 100 fi miiliyoona 32 akka jalaa hir'atu gaazexaan kun gabaaseera. Mootummaan Ugaandaas tarkaanfii mootummaan Ameerikaa maallaqa gargaarsaa hir'isuuf fudhatu kanaan daalaara miiliyoona 68 akka dhabu gabaafameera. Bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp maallaqni gargaarsa misoomaaf biyyoota garagaraaf kennamaa ture hir'atee gara gargaarsa dinagdeetti akka jijjiiramuuf murtii irra akka ga'e himameera. Imaammanni mootummaa Ameerikaa haaraan kun biyyoota kanaan dura kallattiidhaan deeggarsa maallaqa misoomaan biyyattii irraa argachaa turan jalaa akka hir'isu taasifamuu isaa qondaaltonni biyyattii himaniiru. Imaammata haaraa kanaan Itoophiyaa fi Ugaandaa malee Ruwaandaan daalaara miiliyoona 51, Taanzaaniyaan immoo daalaara miiliyoona 12 akka jala hir'atu himameera. Keeniyaan daalaara miiliyoona 12 akkasumas Sudaan kibbaa daalaara miiliyoona 11, Burundiin immoo daalaara miiliyoona 10 jala hir'ata jedhameera. Itoophiyaan deeggarsa maallaqa mootummaa Ameerikaa irraa argattu daalaara biiliyoona 100 fi miiliyoona 32 dhabuun biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti ni argamti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gargaarsa maallaqa misoomaa biyyi isaanii biyyoota alaaf kennaa turte gara gargaarsa dinagdeetti jijjiiruun biyyoota faayidaa Ameerikaa kabachiisan gargaaruun tasgabbii dinagdee fi siyaasaa fiduuf karoorfachuun isaanii himameera. Haaluma kanaan Ameerikaan deeggarsa dinagdee dhuunfaaf xiyyeeffannaa kan kennitu yoo ta'e, Itoophiyaa dabalatee biyyoonni biroo baay'een deeggarsi misoomaa argachaa turan akka jalaa hafu himameera.
Itoophiyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Taanzaaniyaa fi Ugaandaan gargaarsa misoomaa argachaa turan gara deeggarsa dinagdeetti jijjiirame tokkoon isaanii doolaara miliyoona 200 argatu jedhamee eegama. Biyyoonni akka Burundii, Somaaliyaa fi Sudaan Kibbaa kanaan dura mootummaa Ameerikaa irraa gargaarsa misoomaa argachaa waan hin turreef imaammata gargaarsa haaraa ammaa kanaan xiyyeeffannaan addaa akka kennamuuf himameera. Ministeerri Faayinaansii Taanzaaniyaa Filiip Mipaangoo tarkaanfii mootummaan Ameerikaa karoora baajataa biyya isaanii irratti dhiibbaa akka qabu miidiyaalee biyya isaaniitti himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu dhimma kana ilaalchisuun hanga ammaatti deebii kenne hin jiru. Hojjettoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa sababa daawwannaa jedhuun gara Ameerikaa deemuun baasii tokko malee tajaajila da'umsaa argachuun isaanii akka isa sodaachisee imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru beeksise. Itoophiyaatti imbaasiin Ameerikaa iyyannoo daandiin qilleensaa Itoophiyaa dhiyeesseen hojjettoonni daandichaa yeroo garaagaraa Ameerikaa deemuun wal'aansa kamuu argatan akka gabaasuuf gaafachuusaa gaazexaan Addis Fortuun jedhamu gabaaseera. Imbaasichi maqaa hojjettoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa sababa daawwannaa jedhuun gara Ameerikaa deemuun tajaajila da'umsaa fi kan biroo argatan harkaa akka qabu beeksiseera. Hojjettoonni daandichaa wayita viizaa isaanii haaromsachuuf gara imbaasichaa dhaqan dhimma kana qaama ilaallatutti akka himan hubachiiseera. Hojjettoonni daandichaa ajaja kana raawwachuu didan umurii isaanii guutuu gara Ameerikaa akka hin imalleef qoqqobbii irra kaa'uu akka danda'u imbaasichi xalayaa daandichaaf ergeen akeekkachiiseera. Hojjettoonni fi maatiin isaanii tajaajila da'umsaa fi fayyaa biroo argatan kuusaa baasii wal'aansa irra jiru akka kaffalchiisu imbaasichi beeksiseera. Hojjettoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa tokko komeen imbaasii kun sirrii ta'uusaa himaniiru. Hojjettoonni daandichaa baay'een daa'imni dhalatan lammummaa Ameerikaa akka argataniif jecha gocha kana akka raawwatan dubbataniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaltoota gara biyya keessaa galan ilaalchisuun qajeelfama viizaa haaraa hojiirra oolchuun ni yaadatama. Haa ta'u malee komii hojjettoota daandii qilleensaa Itoophiyaa irratti yoo dhiyaatu kun kan jalqabaati jedhameera. Hojjettoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa maqaan isaanii akka dha'amu hin barbaanne akka jedhanitti imbaasii Ameerikaatti viizaa argachuun rakkisaa ta'aa dhufeera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa komii imbaasichaa kana ilaalchisee deebii kenne kan hin jirre yoo ta'u, imbaasichis hojjettoonni fi maatiin isaanii meeqa Ameerikaatti tajaajila da'umsaa fi wal'aansa biroo tolaan akka argatan hin beeksifne jedhameera. Pireezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaa daawwachaa jiran ministeerri isaanii tokko erga ajjeefamanii booda daawwannaa isaanii addaan kutan. Daawwannaa guyyoota sadiif gara Itoophiyaa kan dhufan pireezidaantiin Somaaliyaa qondaaltota mootummaa Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaa wajjin mari'achuuf karoora akka qaban himamee ture. Turtii guyyaa jalqabaatiin ministeera muummee Hayilemaariyaam Dassaaleny wajjin kan mari'atan yoo ta'u, qondaaltota mootummaa biroo wajjin mari'achuuf karoora qaban hin milkoofne jedhameera. Ministeerri biyyattii Obaal Abdullaahi Sheek Siraaj jedhaman gaafa roobii magaalaa Maqaadishootti rasaasa dogoggoraan dhukaafameen lubbuun isaanii akka darbe BBC'n gabaaseera. Ajjeechaa ministeera kanaa booda pireezidaantiin biyyattii Mohammad Abdullaahi daawwannaa isaanii Itoophiyaa addaan kutuun gaafa kamisaa gara Maqaadishootti imalaniiru. Pireezidaantichi sirna awwaalcha ministeera ajjeefaman irratti argamuuf daawwannaa isaanii akka addaan kutan himaniiru. Pireezidaantichi daawwannaa isaanii kanaan loltoota Itoophiyaa dhuunfaadhaan gara biyyaatti bobbaastee turte ajandaa marii akka ta'e gabaafamee ture. Mootummaan Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaatiin alatti loltoota lakkoofsi isaanii 4,000tti dhiyaatu Somaaliyaatti bobbaasuun ni yaadatama. Haa ta'u malee loltoonni Itoophiyaa kunneen ji'oota sadeen darban keessa bakkeewwan murteessoo ta'an baay'ee gadhiisanii waan bahaniif loltoonni garee riphee loltoota Al-Shabaab dhukaasa tokko malee deebisanii to'achuun isaanii kan yaadatamudha. Oduun guyyaarraaf qabanne kanuma oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.